دكتور محمد سالي جمال بريزدانتي من مريد موت اسلام ما مقالا شجر تاون فلمن من مريد موت اسلام ما مقالا شجر والجي دلي واللي قلا لما فا هوتيل اماتي جيسرا والجي كانانيس دكتور محمد سالي جمال بريزدانتي ولانا من مريد موت اسلام ما مقالا شجر تاجسون فلتيرا بريزدانتي من مريد موت اسلام ما مقالا شجر كان درتوران شيخ طاهر عبد القادر دينيا كان بريزدانتي تانا مجلس اوروميا تاني فلمون ساني نيادتما والجي دلي لما فا من مريد موت اسلام ما مقالا شجر دي موت دادا كاسون رتي مريتا jira dabalataanis yaa isa harraa kanaan ibsa ejjennoo abbaa qabxii shanii baafateera ibsa kanaanis akkas jedha tokkoffaa manni maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Shaggar hundaa'uun isaa yeroo dhiyoo waan ta'eef deeggarsa qaama hunda akka barbaadu lammaffaa majlisni gaaffii qabu mootummaan keenya deebii qajeelaa akka kennu ni gaafannaa ni abdannas sadaffaa akkuma mootummaan keenya waadaa nuuf seenetti 3.1 dhimma masjiidota keenya magaalaa Shaggar keessatti diigaman 3.2 dhimma kutaalee magaalaa keenya hunda keessatti masjiidotaa fi lafti awwaalcha gahaa ta'e dhabamu 3.3 waraqaa ragaa masjiidotaa fi lafa awwaalchaaf dhabu 3.4 masjiida guddaa fi madrasaa akka magaalichaatti ijaaramuu fi kan kana fakkaatan mootummaan waadaa galee akka nuuf raawwatu kabaja guddaan gaafanna arfaffaa majlisni federaalaa fi naannoo oromiyaa gaaffii hawaasa muslimaa deebisuuf majlisni Shaggar wantoota barbaachisan hundaan akka bira dhaabatu ni gaafanna shanaffaa hawaasa muslimaa magaalaa Shaggar abbootii qabeenyaa fi abbileen bakka adda jiraatan hundi majlisa Shaggar gadi dhaabuu irratti tumsa isinirraa eegamu hunda akka baatan waamicha isiniif goonaa jedha ibsi mana maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Shaggar irraa bahe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. hadda yaa'ii idilee lammaffaa godhaa jirra. Yaa'ii idilee waggaadhaan akkuma yeroo darbe akkuma goone hadda kana godhaa jirra. Yaa'iin idilee kun nuyiif akka guyyaa cidha keenyaatti ilaallaa. Guyyaa har'aa karoora keenya gabaasa keenya sinirra finnee marii goonee waan waggaa tokko hojjenne sinirra dhiifnee waan waggaa itti aanummoo waliin hojjennu sinirra finnee marii goonee kan adda baanuudha. Har'a jijjiirama tokkotu jira. Jijjiirama sana sinirra finnee akkuma duraan ibsame pirezidaantii haaraa isin beeksisuuf deemna. Allahu Akbar. Pirezidaantii yookiin immoo walitti qabaa mana marii dhimmoota islaamummaa magaalaa Shaggar haaraa Dr. Muhammad Salih nuuf taanii jiru jechuudha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amin. وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتك كين يتجاجدوا داف أمني هندو وعدا غدي كنجرو كوني أمو لبودان وصو قامان الدنيا رتين أرغمين وان وعدا غلميدا نمني توكو يروس بي وعدا غلو وللرابق كبوهيت ولمدى ديمون دندهمو ولمدى تجاجد كنون دندهمو ولمدى وانغاري هججون هندندهمو وانتهداف وعدان أما ولمان سيني ولمان قلما قهنا وانغاري وامولتو biyyaaf kan ta'u ummataaf kan ta'u tokkummaaf kan ta'u jaalalaaf kan ta'u misoomaaf kan ta'u ce'umsaaf kan ta'u ummata keenya kana harka qabannee dildila rakkinaarraa gara qabeenyaatti dildila addummaarraa gara tokkummaatti dildila wal qooduurraa gara wal jaalalaatti dildila faffaca'iinsaarraa humna walii ta'uutti kan wajjiniin ceenuu waadaadha nu hundaafuu waadaadha hundinuu bagaa bakka kanatti wal geenyee jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaanii gumiin dhimma islaamaa magaalaa Shaggar sa'atii rakkoo keessa sa'atii uummanni keenya faca'ee jiru keessa sa'atii uummanni keenya gaafii gurguddaa dhiheessu keessa mootummaan magaalaa Shaggar akka namni isaaniif sagalee ta'u ergaa ummataa kana jira biraan gahu akka qophaahuuf eeyyamamaa tahanii waggaa tokkoof ji'a 6 darban kana keessa sa'atii rakkoon naannoo maaster pilaanii magaalaa Shaggar keessa jiru masaajida diigameef akkasumas madrasaa diigameef gaafii ummata biraa gara mootummaatti deemuuf masjidni yeroo dhiheeffatu nama itti gaafii dhiheeffatu akka argatuuf majlisni kun akka hundaa'uuf eeyyamamaa tahanii majlisni keenya Oromiyaa waan kana abbummaadhaan qabatee gaafa hundeessu koree hojii raawwachiiftuu majlisa Shaggar amma arginu sheeka keenya Sheekh Taahir Abdul Qaadir qofatu keessaa gara Oromiyaatti ol darbaniin malee nu hunduu gaafa sanaa kaafnee ummata keenya tajaajiluu irra
mootummaa magaalaa Shaggarii waliin gaafii jiruuf haasaa jiruuf kaayyoo fuulduratti jiruuf tarkaanfii fuulduratti jiru wajjin ceesisuu irratti saatii dheeraadhaaf yeroo dheeraadhaaf waliin yaadaa waliin haasawaa waliin mari'ataa as geenyeerra. Har'a garuu sa'atii kana keessatti yeroo nuti uummata keenyaaf gaafii qabnu akka deebii argatu barbaadnu keessatti lakki nuti isinii waliin jirraa gaafiin keessanis gaafii keenya nuti ammoo bulchiinsi magaalaa Shaggar akka mootummaattis tahe akka biyyummaattis tahe akka waliin jiraachuuttis tahe gaafiin uummata islaamaa gaafii keenya jechuudhaan asitti argamanii nu waliin amaanaa kanaaf itti gaafatamummaa kana qooddachuudhaaf asitti argamuudhaaf bulchiinsa magaalaa Shaggar irraa warra dhufan obbo Dassaalin Tashaaleetiif obbo Gammachiis galatoomaa ulfaadhaa baga nagaan nu dhuftanii jechuun hin barbaada. Akkasumas pirezidaantiin keenya pirezidaantiin Haarawni ji'a tokkoof naannawa wahii Sheegaalii Muktaar duraanis Majlisa Oromiyaa keessa kan turan daa'iidhaan sagalee bareedaadhaan ummata duratti akka barbaadamutti haasa'uudhaan kan beekamanu yaa'ii keenya lammaffaa kan Majlisa Shaggar irratti nu argamuudhaaf sagantaa gurguddaa dhiisanii bakka kanatti argamanii jechuun xiyyeeffannoo magaalaan Shaggar qabu Shaggar Smart City wanti jedhamu kun magaalaa hunda keenyaati malee magaalaa warra Shaggar keessa jiraatu qofa miti jechuun amaanaa kana hunduu of keessaa qaba. Amaanaa kana hunduu baadhachuu qaba jechuu itti amananii waan nu keessatti argamaniif isaaniif galatoo guddaa rabbiin isaaniif hadeebisu. Akkasumas Dr. Muhammad Hakiim akkasumas Sheekh Hussein Bashir magaalaa Finfinnee barreessaa wal'aanaa magaalaa Shaggarii Finfinneen obbolaa waliin ol kahee waliin guddatu waliin cehu wal qabatee waan barbaade irra gahu jechuudhaaf hojii isaanii dhaabanii bakka kanatti nu argaman. Kutaan magaalaa hunduu yeroo bakka kanatti argamtan zinnaadhaaf yookaaf mul'inaaf osoo hin tahin wanni kun amaanaatu duuda koorra jira. Gateettii kiyyarra amaanaa guddaan qaba. Amaanaa kiyya kana dhaqee waan natti kennamuuf waan natti kennamellee galmaan gahadhe moo hin gahanne jechuu adda baafachuudhaaf bakka kanatti argamuun keessan waan guddaadha. Xiyyeeffannoo magaalaan Shaggar fuuldurattis tahee kan darbe keessattis tahee kan isiin qabdu kan ibsuudha. Galatoomaa baga nagaan dhuftan. Kanatti aansuudhaani fuulduratti ummanni keenya magaalaa kana keessa jiru masjidaan rakkoo tokko kana booda akka hin dhageenye amaanaa asumaan dabarfata. Bakka itti salaatu akka hin dhabne amaanaa asumaan dabarfata. Bakka itti owwaalamu akka hin dhabne asumaan dabarfata. Bakka tokkummaa isaa itti geggeeffatu ummanni islaamaa nyaataaf dhugaatii caalaa hafuura baafachuu caalaa libsuu ija isaa kana caalaa ifa kana aduu arguuf ji'a arguu caalaa bakka itti rabbii isaatii waliin wal argu argachuutu gaafii ummata keenyaati. Mootummaa keenya qaamaaf qalbiin waliin dhaabbachuuf waliinis dhaabbannee as geenyee ce'umsa kanaaf ummanni keenya akka inni mirga guutuutti argatuuf akkasumas hurriyyaa yookaan ammoo bilisummaa guutuutti akka inni argatuuf mootummaa keenya waliin wal qabannee bakka kana geenyeerra ittis fufna. Ammoo gaafiin uummata keenya akka nuuf deebi'u yeroo gabaabaa keessatti bakka salaataatiin akka rakkan diigaan masjidaa dhaabbatee jira. Bakka diigame sana irratti amma nuuf mirkanaa'uufitti illee wanni biraa akka irratti hin dhaabamne mana barumsaa haa ta'u kanamaa haa ta'u wanuma fedhee haa ta'u bakki sila uummanni keenya jedhee qabate horii isaa itti kafale aarsaa isaa itti baase bakki kun akka kabajaadhaan kan uummata islaamaa tahee ammas fuulduratti nuuf mirkanaa'u magaalaan Shaggar hojii manaa kana nuuf fudhattanii yeroo gabaabaa keessatti uummata keenyaaf akka deebii kana nuuf deebiftan. Nuti akka hooggantoota majlisa yookaan guumii dhimma islaamummaa magaalaa Shaggaritti tokkummaa biyya keessatti uumame kanaaf araara biyya keessatti uumame kanaaf tokkummaadhaan uummanni Oromoo wal qabatee uummanni biyyaa wal qabatee amantaan osoo waliin qoodin bifaan osoo waliin qoodin gandaan osoo waliin qoodin tokkummaan humna keenya jabeenya keenya kan ittiin ceenu kan ittiin milkoofnu jechuu qabannee isloogoo kana yookaan dhaaddannoo kanaan wal qabannee cehuudhaaf fuulduratti illee nuyiif gammachuu
lolli yoomuu nun baasu, adda wal qooduun yoomuu nun baasu. Misooma keenyaafis ce'umsa keenyaafis biyyattii kana abbummaa keenya mirkaneessuufis karaa gaariidhaan uummata kana ceesisuudhaafis tokkummaan jaalalli wal bira dhaabachuun dhabaan qabaataa biraa fayyadamee jiraachuun beelahaan dheebotaan kan qabu kan quufee jiru kan manaa qabu biraa nyaatee dheebuu isaa bahuun beela isaa bahuun aadaa keenya naamusa keenya duudhaa keenya waan ta'eedhaaf kanaaf wal qabannee mootummaanis kana nu beekee yeroo barbaannetti sa'aatii barbaannetti sa'aatii nu barbaadanitti sa'aatii isaan barbaannetti waan kana wajjiniin ce'umsa kanaaf nus keessaa gahee fudhannee gahee keessaa qooddannee gahee keessaa qabna waan ta'eedhaafi akka fuulduratti fuula tokkoon wajjin deemnu jaalala tokkoon wajjin deemnu. Inni itti aanu dargaggoonni magaalaa Shaggar keessa jiran biyyi kun isinuma qabdi. Abbaan biyya kanaa isinuma. Biyya kanaaf ce'umsi isin. Tokkummaan biyya kanaaf isin. Diinagdee biyya kanaatiif isintu barbaachisa. Manguddoonni Shaggariin keessa jiran manguddummaa keessan Shaggariin keessaa manguddummaa araaraa, manguddummaa jaalalaa, manguddummaa tokkummaa, manguddummaa diinagdee, manguddummaa ce'umsaatti akka nuuf fayyadamtan. Dubartoonni magaalaa Shaggar keessa jirtan haadhummaan keessan haadhummaa biyyaaf kanaan duras akkanumatti dhuftan haadhummaa ce'umsaatiif, haadhummaa tokkummaatiif, haadhummaa misoomaatiif akka nuuf ta'u. Hayyoonni magaalaa Shaggar keessa jirtan magaalattiin kun magaalaa waliin ijaarree waliin ceesifannee magaalaa tokkummaadhaan jaalalaan diinagdeedhaan misoomaan ceesisuun nurraa barbaachisuudha waan ta'eedhaafi eenyullee haa ta'u eenyuun haa ta'u gosa fedherraa haa ta'u saba fedherraa haa ta'u afaan fedhe haa dubbatu abbaa fedhetti haa hirkatu nuti biyya kana ijaaruu keessatti tokkuma diinagdee biyya kanaa keessatti tokko misooma biyyattii keessatti tokko jaalala biyyattii keessatti tokko waan hundaanuu tokko taanee wal qabannee harka wal qabnee dukkana keessaa gara ifaatti wallaalummaa keessaa gara beekummaatti hiyyummaarraa gara durummaatti duubatti afurraa gara fuulduraatti wal qabannee akka ceesifnu akka ceenu asumaan ergaa kiyya dabarfataa kanatti aansuudhaanii pirezidaantiin mana marii ol aanaa dhimmoota islaamaa oromiyaa Sheek Gaalii Mukhtaar gara kanatti dhufanii ummata keenya sheekotii keenyaan kutaa magaalotaa as jiranuun akkasumas itti gaafatamtoota waajjira bulchiinsa magaalaa Shaggar irraa as dhufaniin baga nagaan nu dhuftan nu jedhanii ummata keenyas baniinsa sagantaa kabajaadhaan. Allahu Akbar. Bismillah, alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيجا هرّا guyyaa yaa'ii dileeti. Yaa'ii dilee magaalaan Shaggar manni marii dhimmoota islaamummaa magaalaa Shaggar yeroo lammaffaa geggeeffataa jira. Kuni ni'imaadha. Rabbiin galateeffachuun barbaachisaadha. Magaalaan Shaggar magaalaa xiiqii fi qabsoodhaan ijaaramedha. Magaalaa kana keessatti immoo amantaan islaamaa hawaasni islaamaa mana marii isa fakkaatu ijaarratee hundeeffamuma magaalaatii wajjin wal qabatee atattamaan hundeeffatee yeroo lammaffaaf yaa'ii dilee geggeeffataa jira jechuun waan agarsiisu akeektuu lama sadii qaba. Tokko magaalaan kun magaalaa hunda galeessaa kan misooma qofa irratti xiyyeeffatu tun taane aadaa fi amantaa ummataallee kabajuu ta'uu agarsiisa. Kalammataa sirni amma biyya bulchaa jiru kun mootummaan jijjiiramaa kun diimokiraatawaa tahuu isa dur amantaa islaamaa yookaan amantaa wayii duddubbatti dhiibuutuun taane namuu mirga isaadhaa kan keessatti kabachiifatu ta'uu agarsiisa. Egaa
akka mana marii dhimma islaamaa naannoo Oromiyaatti nuti magaalaa Shaggariif xiyyeeffannoo guddaa qabna. Magaalaa waa hundaanuu akka Oromiyaatti amantaa keenyaanis ta'ee misoomaanis akka sabaattis magaalaa nuti hundarra'uu kabajnuu fi iddoo guddaallee yookaan abdii guddaallee irraa qabnu ta'uu achumaan ibsaa. Kana kan nuu kenne jalqaba irratti Rahmaani. Faquluu bimil'i fiikum alhamdulillahi rabbil aalamiin. Waa hedduu argitaniitu manguddoonni ulamoonni waggaa 20-30 aarsaa da'awaa irratti kaffaltantu as keessa jirtu. Jara akka Sheekh Zaakir, Sheekh Muhammad Alii Nadisoo nama hedduun argaa jira. Garuu carraan amma argame kun kaleessan turre. Baga utuu hin du'in kana agartan. Ammalleen xumura qabsoo keenyaa milkii isa xumuraadha nama argu Rabbiin isin haa taasisu isiniin jenna. Inni lammataa akka namaatti nama galateeffachuun dirqama. Namni nama galateeffanne Rabbiin galateeffanne jedhu Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Mootummaa jijjiiramaa ni galateeffanna. Walumaa galattu muummicha irraa ka'ee kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallisis itti aansinee kantiibaa magaalaa Shaggar sadarkaa ittaanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti Dr. Tashoomallee akkasuma hoggantoota isaanii kanu keessa jiranuu fi kanu keessa hin jirrelleen galatoomaa jennaani. Kan nuti galatoomaa jennuun isa kaleessa nuu kennan qofaaf hin galateeffannu beekaa. Isa ganaa wajjin hojjennuuf illee ni galateeffanna. Abdii irraa qabna waan ta'eef. Namni afaan isaa tokko, sabni isaa tokko, akeekni isaa, kaayyoon isaa nageenyaa fi misoomaa fi walqixxummaa kabachiisuu keessatti nutis amantaa haa hooggannu malee hojiin keenya kana keessatti tokko. Nageenya waliin qabna. Sagaduufis nagaduufis tahee inni siyaasaatis inni kamuuhu yoo nageenyi hin kabajamne hin ta'u waan ta'eef. Misooma waliin qabna. Daandiin bahe kun warri qaamni mootummaa yookaan sabni wayii tokko irra deemee nuti yookaan warri amantaa biraa irra deemee ka islaamni irraa dhorkamuu miti. Misoomni illeen waliin qabna. Walumaa galattu lafas ta'ee nafas nuti immoo wal keessaa qabna jara keenya. Kanaaf eega jara galateeffannee manni marii dhimmoota islaamummaa magaalaa Shaggar koreen hojii raawwachiiftuun akkasuma miseensonni yaa'ii waliigalaa kutaalee jirtan hunda keessatti shoora olaanaa magaalaa kana keessatti taphataa turtaniif akka mana marii dhimma islaamaatti ulfinaa fi kabaja keessan ibsuu barbaannaa ofumaa wahmilee walii kennitan gaarii. Waan baay'ee hojjetaa turtan. Magaalaan kun ce'umsarra jira waan ta'eef ofis ceesisaa mana marii kanas ceesisaa magaalichas ceesiftaniitu. Garuu hojii gurguddaatu isin eeggata. Hojiin amma Dr. Muhammad Saleh ibsan keessaa hojiin gurguddaan egaa jara keenya namni mana tokkorraa mana tokkotti yeroo kiraadhaaf qodaa isaadhaa fe'atu wanni gariin ni harca'a. Akka duraan manatti baranii namaan ta'u. Isin immoo waan baay'eetu isin hirkaa harca'uus danda'a. Sababaan isaa magaalichi magaalaa haaraadha waan ta'e. Akka amantaatti, akka sabaatti rakkoon kaleessa ture sun hedduma tokkotti ka'uu hin danda'u. Iddoo tokkotti gufuun karaarraa dhabamuu hin danda'u. Chaaleenjiin isin mudachuu danda'a. Chaaleenjii kana ba'uuf garuu nama ciccimaa fidachuu keessaniif baay'eetti gammannee jira. Dr. Muhammad Saleh nama cimaa nama jabaadha. Nama waa hundaanuu bilchina qabu.
warri kanaan dura koree jiraawwachiiftuu ta'anii wajjin hojjetaa turanis namoota jajjabootu jiru. Amma isa durii daran hojiin gurguddaan akka naannoo Oromiyaatti kan inni irraa eegamu isin irraa eegama. Yoo isin hojjettanii cimtanii karaa gootan magaalaan Adaamaa isin irraa laallachuu danda'a. Manni marii magaalaa Adaamaa, manni marii Roobee, Jimmaa, Naqamtee isin irraa fakkeenya fudhachuu danda'a. Kanaaf aarsaa kaffalamuu qabu hunda kaffaltanii akka fakkeenya gaarii magaalotaa fi godinaalee naannoo Oromiyaatiif taatan amaanaa isiniin jechuun barbaada. Waa hojjechuun wanni hundi algaa ba'algaa yookaan namaa diriiree hin danda'amu. Juhudii barbaada. Isin immoo humna qabdu tokko, beekumsa qabdu lama, mootummaa isin dhaggeeffatu qabdu. Dabalataan immoo handhuura biyyattii naannoo Finfinnee ollaa jirtu. Isa kamittuu dhiyoo jirtu jechuu bar. Kanaaf asumaa fuudhanii as kaa'uudha waan ta'eef dhankaraachuu hundissaruu no amaanaa minnilaachuu. Wanni hawaasni keenya bara darbee iyyaa ture tokko tokko ni jira. Amma Dr. Muhammad Salih kaasanii turan. Diiggaa masjiidaatiin wal qabatee mootummaan lakkaa'anutti kennaa bakka bakka bu'uu barbaachisuu hunda bakka buufnaa jedhanii walii galtee walii mallatteeffamee ture. Sana kan raawwatu isini. Inni kan biraa isa dur diigame qofatu hin taane magaalaa Shaggar keessatti ammumaa manni murtii itti murteessee masjiida hadiigamu jedhamee beellamni itti fuudhamee jira si xaafo. Achumaan qaamni mootummaa as jirus haa dhaga'ani. Sababa nama dhuunfaatii jecha namni dhuunfaa akkamitti lafa dhaba jechuuf lafa masjiida kaartaa qabu ijaaramee irra jiru hadiigamu manni murtiidhaa murteessa. Tarii manni murtii sunis irra deebi'ee yoo laale gaariidha jennaan nuti. Maaliif jennaan utuma ta'eewu qaamni mootummaa lafa kennee kaartaatti baase kaartaan sun yoo forjidiillee ta'es yoo rakkoollee qabaates waan hawaasaa fi hawaasa walitti buusu mootummaa kanatti rakkoo uumu manni murtii hojjetullee nama yoo isa dur ta'e malee ani inumaa akkamiin jechuu jira bar zamana wayyaanee tafe moo anuunan narrifadhe jechuudha. Walumaa galattu nuti masjiida tokko kan kaartaa qabu miti ka kaartaan qabne diigamurra manni keenya diigamuu irra nutti dhiyoodha beekadha. Kanaaf isinillee waan akkanaa hordofuu qabdu. Kuni misooma biyya kanaa balleessa. Siyaasa mootummaa keenya ammaallee balleessa waan ta'eef qaamni dhimmi ilaallatullee sirriitti hubachuun gaariidha. Kan biraa magaalaan kun pilaanii haaraadhaan as ba'aa jirti. Smart City Center jiddugala jechuudha. Smart City danuun uumamuu danda'a magaalaan booddee. Center gin Shaggar no mittono. Center ka tabalaashe qalbiin tabalaashofnaan namni dhukkuba sombaallee ni wallaannataa bara. Akkanuma kanaa miti. Mi'a garaa keessaa namni dhukkubsate kun sombi dhukkubsate ni wallaanama. Sombi ni jijjiirama. Onneen dhukkubsannaan garuu fayyin jiru bara. Akkanuma kanaa miti. Magaalaa Shaggar keessatti wanni bade magaalaa biraa keessatti sirraa'uu hin danda'u. Kanaaf nuti akka onnee keenya eeggannuti magaalaa Shaggar maqaasiis, mataasiis, misoomasiis, nageenyasiis waa hundasii eeguun halkanii guyyaa du'aa illee kadhachuufiin nurraa eegama jechuudha. Xumura irratti nuti akka mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaatti karoora guyyaa 100
baafannee socho'aa jirra. Karoorri waggaa akkuma jirutti ta'ee ka guyyaa dhibbaa wanni nuti as baafneef awlawiyyaata ilaaluufi waan bor hojjetamuu malu harratti of rakkisuu hin qabnu, kanarra hojjetamuu qabu garuu boritti beellamuu hin qabnu jenneet waan guyyaa dhibbatti saba keenya amantaa keenya mul'isa jennee yaanne ol fudhannee kaanee jira. Baay'ee galatoomaa ulfaadhaa. Waan yaa'ii kanarratti nu affeertaniif baay'eetti gammanneerraa. Gabaasa keessan karoora keessan sirriitti ilaalaa yaadatti kennaa mirkaneessaa isiniin jechaa. Assalaamu alaikum. Assalaamu alaikum. Magaalli Shaggar magaalaa bu'aa jijjiiramaa akka isheen taate hundi keenya hin beekna. Mootummaa jijjiiramaa eega dhufee magaalaa hundooftedha. Akka naannoo keenyaattis qofatu hin taane akkuma biyyaattuu magaalli biyya kana madaalu. Magaala jechuun akka beektonni jedhanitti bakka dinagdee gurguddaa irraa maddu, bakka siyaasni irraa maddu, bakka teekinooloojiin adda addaa keessaa burqu, bakka walitti dhufeenyi hawaasaa gaariin bu'uura qabu jiru akka ta'edha kan ka'u. Yeroo akka carraa ta'e biyya kana keessatti magaalli pilaaniidhaan, magaalli fedhii nama hundumaa giddu galeessa godhatee hundaa'aa hin dhufne. Kanarraa ka'ee magaalli biyya kana keessatti hundeeffamaa dhufan kan uummata keenya tumsan, gargaaran, rakkoo isaa kan seeraan bulan hin turre. Kanaaf gaaffiin uummataa sirriitti deebi'aa hin turre jechuudha. Kana ka'umsa godhachuudhaan mootummaan naannoo keenyaas itti yaadee magaalaa baay'ee guddaa ta'e yoo xiqqaate Finfinnee kanatti dachaa 3 ol kan caalu magaalaa akkasii hundeessee jira waggaa lamaan har'aan. Magaalli kun waggaa lamaan kana keessatti karoora ittiin gara fuulduraa ittiin deemu qopheeffatee, maaster pilaanii qopheeffatee, karoora hojii qopheeffatee, marii hawaasa adda addaa geggeessee hojii guddaa itti galee jira jechuudha. Kanaaf magaalli kun magaala seenaa qabudha. Magaala Oromootaati. Sabni keessa jiraatanidha. Garuu irra guddeessa uummanni keenya magaalarraa dhiibamaa ture waan ta'eef magaala keessatti akka dinagdee horatu, akka jiruuf jireenya isaa gaggeeffatu itti yaadamee magaalaa hundeeffame waan ta'eef magaala kanarraa akkuma isin kaaftan waa baay'eetu eegama jechuudha. Kanaas amma ammaatti nus kanarraa kaanee qophii guddaa gochaa jirra jechuudha. Gaaffiin jiru gaaffii gurguddaatu jira. Gaaffiin dinagdee, gaaffiin hawaasummaa, gaaffiin akkasuma isin biraallee ka'aa ture baay'ee nuti keessa qabnu hin jira. Isa kana tartiibaan akka itti deebisuu dandeenyutti karoorfannoo jechaa jira waan ta'eef isin waliin ta'uudhaan gaaffii hundayyuu deebii ilaana sadarkaadhaan kan jiru amantaa akkasii qabannee hojjechaa jirra jechuudha. Kana har'a argamuu kootti baay'ee gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Tokkoffaa pirezidaantii keenya wajjin wal barree jirra. Baay'ee itti gammadee jira. Kan magaalaa Shaggaris dargaggeessa waan guddaa irraa eenna rakkoo amma kaaftan kana salphaadha jechuudha. Maaliif mootummaan kun mootummaa keessan biyya kana keessatti waan ture hin beektu, walqixxummaan amantaa hin turre waliin beekna. Pirezidaantii keenya dabalatee qabsoo guddaa gochaa turanii namooti baay'een jechuudha. Walqixxummaan amantaa, walqixxummaan sabaa, bilisummaan akka dhufu jechuudha. Amma bilisummaa argannee jirra, walqixxummaa argannee jirra. Kan duraa eegamu maal duwwaadha? Hojjechuu qofa jechuudha. Hojjechuuf immoo wal hubachuu qabna. Kamtu dursuu qaba, kamtu taanuu qaba kan jedhu kana waliin mari'achaa hawaasa keenya amansiisaa kan deemnu yoo ta'e hojii keenya hundatti milkaa'uu dandeenya yaada jedhu isinii kaasuuf jechuudha. Dhimmoota akka magaalaa Shaggaritti kaka'aa ture. Koreewwan ijjinis waan tokko mari'achaa ture utuu gara waltajjii kanaa hin seeniin waa baay'ee isaa qabannee jirra jechuudha. Gaaffiiwwan jiran nu kaasanii jiru, bakka rakkoon jiru, tokko nu kaasanii jiru. Kanaa ol immoo kan irratti walii galle isaanii jiniin bifa gabaabaa akkasiin otoo hin taane waltajjii waliinii qabaachuu qabna. Bakka kantiibaan argamittis koreen Shaggaris dhufanii keenya mari'annee
rakkoo jiru sirriitti adda baafne rakkoo sana keessaa immoo tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa akkasittiin akka hiikaa deemnutti irratti walii gallee hojii kanatti galuu qabnaa kan jedhu qophii akkasii qabna jechuudha. Kanaaf amantaa guddaa qabaachuu qabdu nurratti jechuudha akkuma pirezidaantiin keenya kaasan jechuudha. Isaan yaa'u waa baay'ee isin beeku waan ta'eef shakkii nurraa qabanii isinirree shakkii nurraa qabaatina jechuudha. Kanaaf dhimmoota ijaarsa masjidaa wal qabatee kan jiru kabajamoo kantiibaan keenyas kanaan dura kaasanii jiru. Masgiida beekamaa ta'e guddaa ta'e akka ijaaramutu barbaadame jechuudha. Magaalli kun magaala guddaa waan ta'eef magaala addunyaatti dorgomaa ta'aa jiru, dorgomaa ta'uuf hojjechaa jiru waan ta'eef as keessatti waan hojjetamullee sadarkaa sanatti guddaa ta'uu qaba. Naannoo waajjiraa fi kan isaan kaasan waan guddaa ta'e, waan guddaa karoorsinaa kan jedhu kabajamoo pirezidaantii keenya Shimallis irraa kaasee kallattii akkasii kan isaan qabanii waan akkasii barbaadna, waan akkasii hin qopheessituuras mari'achaa turre kanarratti waliin hojjenna. Waan amma ka'e kana hin hiiknaa kan jiru kana rakkoo naannoo kana jiru waliin mari'annee akka hiikaa deemnu yoo wal hubanne gaarii ta'an jedhu kaasuu fi dhimmoonni tokko karaa keessa beekumsa keenya haala kan ta'e. Fakkeenyaaf namoonni dhuunfaa rakkoo fi dhuunfaa irraa qaban irraa ka'anii waan isaan godhan tokko rakkoo isaan uuman gajallaatti yoo jiraate immoo wal dubbisaa deemuun rakkoon akkasii iddoo keessatti uumamee jira. Kana duukaa bu'aa hiikaa uumuun jettanii duukaa bu'uun eeguuf nu qophiidha jechuudha. Tarkaanfii biraas fudhachuudhaaf jechuudha. Nuti waliin jireenya uummataa barbaanna, amantaa barbaanna, tokkummaa amantaa barbaanna, biyya cimtuu, biyya guddoo ijaaruu barbaanna. Biyyi cimaa fi uummanni guddaan dinagdee horate ijaaramuu kan danda'u immoo tokkummaa yoo qabaate jechuudha. Utuu waliin qoodin, utuu waliin dhiibin yoo jiraatan jechuudha. Yoo waliin ta'uu danda'e jechuudha. Kanaaf wanni akkasii kana rakkoo nutti uummanoo jiraatanii adda baafnee kan amma isaan asiin duukaa isaan isiin qaban xaafuu jedhame kana kan mana murtichi wal qabatu duukaa buunee rakkoo isaa hin hiikna. Kana booda masgiidni diigamu jiru. Masgiidaaf lafni kennamu immoo akkaataa pilaaniin jechuudha. Pilaaniin magaalaadhaa qophaa'ee xumuramee jira. Iddoon kun iddoo mana jireenyaa, iddoon kun iddoo masjiida yookiin immoo mannaan amantaatti ijaarama, iddoon kun iddoo biiroo, iddoon kun iddoo manni barnootaatti ijaarama. Akkasitti karooraan taa'ee jira jechuudha. Iddoo sanatti akkaataa ta'utti, akkaataa tolutti istaandardi isaa karaa eeggateeniin kan ijaaramaa deemu ta'a. Isaanas immoo rakkoo xixiqqaa immoo amma sana dhageenyutti waan hiikuu dandeenyu, waan yeroo nuun laanne tokko immoo jiraate immoo waliin mari'annee yeroo sana immoo hiikaa furaa deemna waan ta'eef waliin taanee hojjenna. Isinii ala misoomni mirkanaa'u hin jiru. Isinii ala waan ittiin fiixa baanu hin qabnu wal taaneeti waan ta'eef nu cinaa dhaabbadhaa. Nuti isinii wajjin hin jirra. Waliin yoo taane immoo rakkoo nuti hin hiikne tokko hin jiru kan jedhu isinii kaasuu fi baay'ee ulfaadhaa galatooma.